nagaa waaqessanii baay'eetu akkam jirtu hordoftoota Abbii Miidiyaa nagaa keessan obboleettiin keessan baay'ee nagaa koodha. Siinillee akka nagaatan abdiifamtiin kan waaqayyo bira. Tole nagaa koottaan sudhaani guyyaa irraa kana mee yaada tokko sunii qabadhee dhufe sooshaal miidiyaa irratti tolee isiniif qooduudhaaf fide jechuudha. Isiniif hin dubbisaa. Mata dureen isaa summii jaalala faaluu jedha. Summii jaalala faaluu jedha. Egaa akkuma beekamu bara keenya kana keessa jechuudha. Wantoonni jaalala faalan baay'eetu jira. Karaa dhiirottis haa ta'u, karaa dubartiinis haa ta'u. Egaa kanaafuu namni kunis akka barataniifidha kan sooshaal miidiyaa irratti qoodee. Anis immoo isiniifan qooda. Tarii namni argan jiraachuu dandeessu, namni immoo hin argine jiraachuu dandeessu. Kanaaf yeroon dubbisu wanqubee dogoggoree dhiifama naaf uffachaa isiniin jedha. Mee isiniif hin dubbisaa. Mata dureen isaa akkuma dura dubbisee summii jaalala faaluu jedha. Jaalala jechuun anaa fi wal bashannanuu, waliin hubachuu, waliin yeroo dabarsuu, sin jaaladha waliin jechuu qofa miti. Anaaf jaalala jechuun nama jaalatanii sanaaf nama ta'uu qabna. Taanee argamuu, walii yaaduu fi wal yaaduu, wal dhagahuu fi wal dhagahuun bu'aa bayii jireenyaa wal gargaaruun yeroo gaddaaf gammachuu wal cinaa dhaabbachuun miira keessaa bahanii waliif jiraachuun sodaa waaqayyoo keessatti wal eeguudha jedha. Jaalala kun jaalala jechuun jechuudha. Inni kuni jaalala jechuun jechuudha. Warri jaalala wal jaalatan jaalala dhugaa jaalatanii wal jaalatanii isaan kana addisiisu. Jaalalli immoo summiin immoo jaalala faaluu isiniifan dubbisaa. Obsaan na caqasaa. Summiilee jaalala faalan. Sobni yeroo ammaa kanatti biyya lafaarraa bakka guddaa bu'ee kan argamu jechuudha. Meeshaan yookiin sammuun aarii fi jaalalli doomsu inni guddaan wal sobuudha. Yeroo baay'ee jaalallee wal lamaan wal sobanii wal hambifachuu yaalu. Kun immoo aannan keessa ilbiisota buusanii dhuguudha. Hubadhu argachuuf wanti si sobsiisu hin jiru. Dhugaan ati qabdu jaalalaaf gahaadha. Dhugaa asirratti namni wal argachuu fi dhugaa hin sobaa. Sobanii garuu wal argachuurra dhugaa dubbatanii wal dhabuurree wayyaa. Sirra yaadni kun baay'inatti tole dhugaa dubbachuu fi ammas immoo irra deebiin fufee isin dubbisaa. Yeroo baay'ee nuyi warri dhiirotaa immoo dhiirotaa. Yeroo baay'ee nuyi warri dhiirotaa waan hin jirre jechuun waan hin qabne lakkaachuun jaalala nama jaalala dura nama qabsiifnaa. Kuni sirriidha. Dhiironni baay'een dubara takka argachuudhaaf jechuudha. Waan hin qabna jedhanii sobanii jaalala qabsiisuun jaalala keessa galchuun kun waanuma jirudha. Garuu namnillee qabeenyi illee jaalalaa fi yoomumaayyuu utubaa ta'een dhaabu jechuudha. Jaalala keessatti waasii kan hin taane qabeenyi illee waasii hin ta'u. Lammaffaa deebi'ee bareedinni illee waasii hin ta'u. Maaliif bareedinni hin darba akkasumas immoo qabeenyi illee hin darba. Egaa akkuma mammaaksi Oromoo jedhu qabeenyi fixeessaa ganamaati jedhamu. Fixeessa ganama yaa agarta yoo ta'e baay'atee namatti tola jechuudha. Waanuma laga jige wayitta. Garuu gaafa aduun itti baate sa'aatiin ho'aa ga'e bakka inni bu'e hin argan. Kanaafuu egaa Oromoo waa argu malee mammaaku mitiidha. Qabeenyi fixeensa ganamaati jedhe. Kanaafuu walumaa galattu warra dhiirotaa waan akkasii qabna waan akkanaa qabna jedhanii shamarran jaalala keessa galchuuni osoo hin qabaanne bu'aa hin qabu. Qabeenyi irratti gaa'ela ijaarrachuudhaaf hin danda'amu. Kan gaa'ela irratti ijaarratamu kan gaa'ela namaaf ijaarrasi tokkoffaan waaqayyoodha. Egaa namni immoo waaqayyo waliin ta'e waliif amanamuudha. Sodaa waaqayyoo keessatti argamuudha jechuudha. Duratti isin dubbiseen ture. Ibsi kutaa lamaffaan immoo itti darba. Inni immoo akkanadha. Kootu sobaan eeyyamsiiftee sobaan
sobaan eeyyamsiisuun hin gaggeessin. Karaan sobaa darbu galaa namaa dhaabu. Karaan sobaa galaa namaa hin dhaabu. Jechuun of sirreessuu, dhugaa dubbachuuf waliif haa jiraannu. Yoos summii kanarraa of eeguu dandeenya. Yoo sobnee walatti ilaaluu dhaabne summii keessa egaa jaalala kan faalleessu summii kan ta'u tokko dhugaa dhiisanii soba dubbachuudha. Asitti immoo hubadhu jira. Namni ati al tokko sobdee borus sinuma. Namni ati al tokko sobdee borus sin amanuu sirriidha. Namni yeroo tokko yoo sobde borus sin amanu maaliif yeroo hundumaa na soba waan jedhu jechuudha. Manni gogaa harreetiin ijaarame yeruma waraabessi yuusu jigaa waan dargaggoonni dhugaas itti hin himneef jaalalli guddachuu hin danda'u. Dargaggoonni bara kana waan dhugaan dubbanneef jaalalli guddachuu hin danda'u. Amanamummaa dhabuu summiin kun kan warra hin fuune qofaaf miti. Maatii hedduu keessa seenetu jira. Dhaabbata waaqayyoo ofii dhabee kuni amanamummaa barbaada. Baay'een keenya qorannoo dhaloota qaroo miti. Akkasumas dhaloota waliif amanamu miti. Hiriyyaan wal hin amanne akka bofa marga keessatti dhugaadha. Bofti marga keessaa otoo hin beekin namatti hidditi. Akkasumas qoraattiin dhoqqee keessaa hin argamne garuu erga waraanamtee dhiigni booddee argama. Obboloota koo jaalala barbaadaa. Kan hin amanamne hin jaalatin. Kan hin amanneefis hin jaalatamin. Jaalalli dirree yaalii miti. Kan seenanii ba'an. Maaltu akkatti hin amanamne godhe. Gabaabumatti kabajaa jaalala dhabuuf sodaa waaqayyoo dhabuudha. Gabaabumatti kabajaa jaalalaaf dhabuun sodaa waaqayyoo dhabuudha. Gareen jaalalaa amma kun lamaanuu wal jala darbaa oolu. Gareen jaalalaa dhugaa kun lamaanuu wal jala darbaa oolu. Keessattuu obboloonni shamarranii jireenya keessan dirree bashannanaa dhiiraa hin godhatinaa. Jaalala ulfina qaba. Hawwiin wantoota hedduu ibsama danda'a. Summiin hawwii kanaan argamus qulqulleeffamuu kabaja jaalala gadi buusa. Wanti hin dandeenye hawwii sammuu hamaadha. Akkasumas hawwiin jireenya ofiif illee rakkoo guddaadha. Sababiin isaas waanuma qabaniif gab jechuudha. Ejummaa. Keessatti macaafa qulqulluun waa'ee ejummaa hin dubbata. Fakkeenya 5:20 ilma koo maaliif dubartii ormaa labbeessi turte? Ilma koo maaliif dubartiin ormaa labbeessi turte? Akkanaas irratti fakkeenya namni tokko osuma fuudhee qabu yookaan osuma jaalatee qabu dubara biraa ilaaluun cubbuudha jechuudha. Maaliif hin barbaachisu jechuudha nama tokkoof amanameeti kan sagalee waaqayyoo hin morma. Kanaaf maal jedhasitti fakkaata sagalee waaqayyoo? Galanni waaqayyoof haa ta'u maaliif ilma koo maaliif dubartiin ormaa labbeessi turtedha. Waaqayyoo akka kanama jaalanne tokkoof amanamne jiraannu waaqayyoon waa godhu dhiira isaa ta'u dubartii isaa ta'u. Egaa summiin jaalalaa keessaa summii jaalala irratti summii kan ta'e wantoota kanas ni dubbise. Ammas immoo ittuma ofiisa dubbise jechuudha. Summiin hamaan dhaloonni keessatti kufe isa kanadha. Isaan kana jechuun kan akka ijaa, kan akka waliif amanamuu dhabuu jechuudha. Daandiin badiinsatti geessu keessa tokko shaakalli ijaati. Sammuu hamaan jaalala faallaa isa kanadha. Jaalalaan qabachuun kan jalqabdu gaafa jireenya kana keessa seentudha. Jaalalaan jeeqamuu kan jalqabdu gaafa jireenya kana keessa seentudha.
Egaa ejni yeroo kan ejuun yeroodhaaf kan gammachiisudha. Garuu gaabbii bara of keessaa qaba. Egaa maal goonaree hamma darbee hamma boodatti bakka jirutti sammuu hamaa kana adda baafnee koottaa gara jireenya gaarii fi gara gaa'ila gaariitti yaadeemnu. Waaqayyo inni waanuma hundarra dura kan inni uume gaa'ila waaqayyo kan inni hundeesse gaa'iladha. Gaa'ila kan hundeesse waaqayyodha. Kanaaf waaqayyoon sodaachaa gaa'ila gaarii waliif amanamnee yaa jiraannu.